بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبلينك يا الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينك يا warreen biyya keessa jirtan ka biyya hunda jirtanuu warreen biyya keessatti illee roorroo didaa jirtanis rabbiin isinaa nassaruu bilisummaan isinaa gammachiisu jechaadha. Mootii baatilaa mootii zaalimaa rabbiin oofee mootii haqaa rabbi haa nuuf fidu jechuudhaan eegasii gorsa gabaabaa tokkoon dubbachuu barbaade. Gorsinii nan dubbachuu barbaade yookaan yaadachiisni qiyyaa arramaan ilaalchisaa gabaabaadha. Wanni ilaalchisuu namoota tokko tokkotu jira kan nama tuffatu jechuun kan hojiin isaa qofa hojiin isaa hojii gaarii itti fakkaatu hojiin nama hundaa hojii badduudha jechuun yoo laaltee nama tuffachuu anaan namarra jira jechuu dalagaallee yoo dalagee tiyya qofaan namarraa qeebalamaa jiratan jedhu waan akkasii nama ilaalchisutu jira. Yoo ati salaatti rabbii echan salaanne siin jaa, yoo ati soommante rabbii echan soommanne siin jaa. Yoonii fi wooma ati dalaytu rabbii echa dalagutti hin jirtu, namni rabbii echa dalagu kanaa miti siin jaa akka waan qalbii ta'e keessa akkuu jechuudha. Ni irraanfate seenaa namticha Usaamaa jedhamu kan gartee jihaada keessatti namticha kuffaararraa yeroo inni sayfiitti ol fudhatu du'uusaa hoggaa beekee arku namtichi shahaadaa qabate. Akkasii wajjiin ajjeese jechuudha. Ajjeefnaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeroo dhagee maaliif ajjeeftaa jeen jechuu ni lolee jechuu Rasuul sallallahu alaihi wasallam. Maa ajjeefta jennaan bar sayfii sodaaf laa ilaaha illallah jee shahaadaa qabatee jennaan afashaqaqta qalbii isaa baqeessitee agarte jeen maaliin beeyte akka namni kun dhugaadhaan jee fi kijibaan jee maaliin beekuu dandeesse ati keessasaa qalbii isaa baqeessitee agarte jeen jechuu jennaan maal jee guyyaa qiyaamaa hoggaanii fi laa ilaaha illallah si dhufte akkam taata mee akkam taata akkam gootaa jeen jechuu jennaan maal jedhu wasaaftichi sun waysilaa nin gaabbe joson guyyaa san duratti amanu baadhe jee jechuu maaltu san fide namni qalbii namaa kana keessa hin beeku abalu jannate seenaa fi bidda seenaas namni ilmi namaa murteessuu hin danda'u jechuu. Tanaaf nama tuffachuu kana rabbiin dideeti maal jaa yaa ayyuhalladhiina aamanu laa yaskhar qawmun min qawm aboo yaa warra iimaanaan faayamtanii rabbi jala butamtan namni ummanni tokko murni tokko ka murna tokko hin tuffanne namni tokko dhiirtiin isa akka dhiiran tuffanne dubartiin isa akka dubartiin tuffanne akkamii jennaan nama ati tuffattu santu rabbi bira sadarkaa qabaa ta'uu caalaa jee rabbiin hin beekamu jechuu. Namni ati anaarra jira namni nama tuffatu har'a kajachaan barruudhaan nama tokko harrabaan nama tokko gadigaloo namaati tuffatamaa namaati jechuudha. Namni uma tuffatama tanaaf rabbiin maal jee yaa ayyuhannaasu innaa khalaqnaakum min dhakari wa unthaa jeeti ilma namaa kana hunda hawaa fi aadamirraa uumne jee diimaa biree haa ta'u faranjii jettamoo biyyoota gartee Asiyaa kana keessatti warra gartee Pakistaan Bangladesh maal jetteen biyyoota gartee biraa Afrikaa yoo deebitees jechuudha. Namoota gurraachaa fi diimaa fi kana hundaa rabbiin haadha takkaa fi haadhaa fi abbaa tokkorraa uume. Hawaa fi aadamirraa isaan uumeeti isaan kana heddummeessee gosa godhee fi namuu afaanis godhee fi waa hunda godheef. Nama kana hundarraa kamtu irra caala jennaan rabbiin maal jee nama sodaatiyya qabuutu irra caalaa jee. Namni onni ol caaluun sodaa rabbii qabaachuu qofa. Wal tuffachuu haa dhiifnu haa wal kabanyu jechuudha. Amma sabalu jannate seena abaluuf rabbiin ni araarama abaluuf rabbiin ni araaramu jechuun dogongora. Obboleeyyan lamaatu wajji ture ummata banii Israa'elii ollaa turan jechuudha. Tokko ni salaataa rabbi gabbaraa tokko rabbiin gabbaru yeroo hundatti hima jalaa dide guyyaa maayyii jeen abooti rabbiin nas hin ergineeti na dhiisii jeen akkas ta'u rabbiin siin araaramu riwaayaa takka jannatallee seentu jeen akkas rabbiin jara lamaa waliin ajjeesee abooti rahmata kiyyeessii harkaa qaba. Jannata kiyyeessii harkaa qaba akkaan araaramuuf fi kaan hin araaramneef siif beeka jeen jechuu akkasitti kan badii dalaguu ture rabbiin jannata geesse ka khayrii dalaguu ture ibidda geesse. Tanaaf obboleen keenya nama tuffachuu fi haa dhiifnu hojii namaa takka kan tuffanne haa qeebalu rabbi qofa nu hundaahu nurraa qeebalamuu fi qeebalamuu dhabuu hin beeynu rabbi nurraa qeebalu wal tuffachuu haa dhiifnu
حاول خبنيون سنين جاتي أكسمتي ورنجا أمة خيسن إيجا خيسن لمي تنجج ورم بيغي سجرو سنرام فتنادا ولي سنتفتنادا يرو هريرا هاته يرو وجين بكا ديموتي أنا وخان الرجل وصون جنتي توكما جبيسيني وبلوما جبيسيني أكمل كوينو أكسمت أستاذو تخينيا ورنجرتي إلى خيس جرانيس أكن الرام فنجج وجين والخبنية وبلوما إسلاما جبيسينو توكما جبيسينو ربنا واقع جلجو خاتمان واتلجو إسلام رغا ربنا واقرو هذا والله تعالى عالم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.